kaunti namoota kaleessaa gizee Oromoon booyu gizee Oromoon dhumu ittiin gargaarsi isaa osoo hin gufanne bira gayaa ture an Ustaaz Raayyaa Ustaaz Suufiyaaniin isaan kanaan alatti nama biraa tokkollee keessa hin jiru yoo san goote asli dogoggora seenaa dalayti mallaqa gana ga'u nama dhuunfaa ijoollee gandaatti kennitee jedhu gruppii wal ijaartee turkii deeme maal rakkate namni birri miliyoona 10 argate maal rakkate achi ganda gaddeebi'a tokkoffaa guddaa qaba ani akka kiyyatti gargaarsi gara keetiin haa ta'u garuu akkaawuntii isaan Ustaaz Raayyaaf har'aan ta'uu qaba hawaasni kennas gargaarsi kunis gaafa barbaadetti gufuu tokko maleellee sagaleen uummata kanallee mootummaa bira nuugaa yoo Ustaaz Raayyaaf har'aan ta'e isaan namni itti bu'u hin jiru gargaarsi harkatti hin qabamu mallaqa siin saamanii jalqaba ammoo mootummaa irraayis namoota kaleessa beekamee gaafa akkasitti hattan gaafa jawarfaa hidhaa ta'an gaafa nuti bar asiin gabbaa milishaa dhiitaa jechaa turre san ummata bira dhaabbataa ture ummata nyaata keessaa ture Ustaaz Raayyaan faati ka amma nama akkanaa kan osoo qabnu akkamitti waan akkanaa marii nama fiddaayyuu ati yeroo tokko naan galu ijoollee teena sikkooman tokko farraayyii miti ka barbaadu nu qarqaarsa akka waliigala ummata Oromoo kutaa 11 san biraan dabre ummanni Itoophiyaa namni gaddi itti dhagahame hawaasa kana bira akka dhaabbatu barbaanna kana gabbuustanii ijoollee ganda keessaa ijoollee ganda kana naayin kuni tapha wayiitii natti fakkaatan kanarratti mariiyyuu sin barbaachisu asli namoota kanneen dubbisi obboleessa itti cabsi Ustaaz Raayyaa Internaashinaali dhaqi maal goota ganda keessa mallaqa guddaa guuruu deemaa harta kanaafuyyuu ijoolleen jala jiraniis isaan waliin deeggarsaa fi rakkoo ummataa itti hubachiisuu fi namoota gargaaramuu qabu ijoolleen ganda san jiran nama waan sirriitti beekaniif cal jedheetuma abbaan argee akka mallaqa kanan fudhanneef ijoolleen ganda san jiran nama manni irraa gubate lakkoofsi namaa meeqa haqee irraa bahe meeqa ijoolleen kun kanarratti gahee ol aanaa taphatu jechuudha kanaaf please akkuma gaafa Wallaggaa akkuma gaafa Booranaa akkuma gaafa Baalee beela'ee Baaleen bira tokkummaan dhaabanne gadi buustanii dubbii gandaa ijoollee naannoo sanii minaamina jedhan ijoolleen naannoo sanii irraa wanni an barbaadu maali ijoolleen naannoo sanii nama qe'een irraa buqqa'e nama manni jalaa gubate takkaan bareechite beekti waan kana qopheessite hawaasa kana mannis akka ijaaramu qallamni isaas qe'ee isaattis akka deebi'u kanarratti gahee ijoollee kana lakkoofsa tokko irra kaa'uu qabna saniin gara kaanitti mallaqa ijoollee kana kenninaan birri amma dalaydanitti argitee jirta kanaaf lammata deebisteen dogoggorinii sanirraan kan dabre ammoo mootummaallee waan kana isin harkatti qaba naamani mallayni kun ummata kana bira hin ga'u birrii namarraa fuutanii miskiinni ummata shirkaatiif kiisii isaatii baasee waa kenna malee irraa hafteetii mi'asli namni wayita dhufee qarqaarsa kanatti si bira dhaabbatee birrii yookaan 100 20-30 wayita kennu quufaafii miti imimmaan haadha san ilaalee dubartii muka jala dhalaa jirtu san laalee waa kenna malee irraa haftee miti mallayni kun osoo ummata san bira hin ga'iin birriin kun yoo karabbatu sittis dhagahamuu qaba atis sababa malee sirra ta'an jirtu kanaafu dunyaan badduudhaa siin jedha namni birrii yoo harkaan gaate si kaada waan ta'eef karama haqaatiin haa deemnu ummata keenya seeraan biraa dhaabbannu ummanni kun gargaarsa hatattamaa barbaada gargaarsa mana keetirra wanni an filadhu hin jiru sababiin isaa ogummaa itti qabda akkuma jette san jeneraalummaa itti qabda kanarratti kasifalmu yoo jiraate kama sin beeyne wayiti kama har'a tiktokii banate yoo ta'e malee sihi maayikiidha mubaarakii kana Oromoo bira dabree Itoophiyaanis isin beeyti jedhee yaada gatii kanaafi waa'ee gargaarsa mana ebaluu kana waliin mormina kuni waan hin taane amma birrii guuruun dadhabne bar bakka itti birriin guuramtu dhabne birriin bakka keetii guuramti akkaawuntii Ustaaz Raayyaa keessaan ittiin haasa'ii akkam goonee dhiinii namoota gugurdaa hayyuu meeqa qabda asli ati kamitti si dhiba kun asli sin dibilla asli ila maakii kod afaan takka qofa jecha kana dirqamallee murtiillee miyaada koree kana ndiinu koree kana Raayyaa mafaatti kennina koree ganti ijaarame kana jecha birriillee isaanitti kennan koree kanallee isaanitti kennan birrii kana Oromoo irraa walitti qabanii meeshaa kana bitanii ijoollee kana yoo waliinillee dhaqan ijoollee kana wajjin hojjetanii biyyaan akka nu gahan goon sababbiin isa kana filanneef asli tokkoffaan rakkinna birriin kun nu harkaa qabamaati tokkoffaan ummanni keenya laaluu qabu igaltee birrii bar amma nullee loon khalillee magoona bar ammaan yoo 10,000 oli qabe mucaan kun kan Minnesota kun 10,000 yoo oli qabe birrii loon khalillee magoota asli garuu birrii kana mootummaan nu harkatti hin qabne NGO guddatti fayyadamne koree ganda keessatti ijaarame karakko ummataa beeku kataa'ee waliin boo'u kan ijaarame san ofaa jiro aboora biratti qiluma qabne tichaa kennu qabsorra jira waan akka turaa darba koree san nu hindi nama dhuguma jechuun namoota bakka biraa badanii waan darbu
Eol darba. Kata suti aare makati namni garan dadhabe diaspora waa kennaara. Xiyyaara tokko tokko ol darba. Koreessan hin tuulu. Koreessan akkasuma fuunee raayyaa faatti kennannee koreessan wajji yoo nu dalagan taha yaada kun marii. Hayyee Dooktar akka amman duraa sanitti Ustaaz Raayyaa guruppii goonee maaliif hin dubbisne? Lakkoofsa isaanii kan dhuunfaan qabu namni qabdannaa erga namoota dhiyaatan dubbisee waan akkana iyyaannaa ummata isiin nu erge osoo garga birrii guuruu malee bakka birriin buudhamne jedhaani akkasoo amma Kanaadaa kanallee wannoosi komandoo tokko jira jedhan. Maal daneezi kaaya Kanaadaa tokkollee kaayasi komandootu jira jedhan. Akkaawuntii dhaabbata amanamaa barbaada. Warri waldaasi komandoo Ameerikallee akkas barbaada. Waldoonni birallee itti qophaaya. Waldaan Oromoo qabdu ka birallee galtee nutti galtee manatti nutti agaltu malee Oromoo hundatti galtee akkaawuntii qopheeffannee isinit deebina. Waldaan Oromoo kamuu biyya alaa keessa jirtan afooshan Oromoo kamuuyyuu waan kana gurran nuu qabadhaa. Haawota muka jalatti dhalee haadha si komandoo takkaleessa Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaa maqaa waamsifte. Tuyyuu rakkatee ammallee ilmoo akkasii biraa taboru biyya waamsiftu addunyaa waamsiftu muka keessatti akka bineensaa dhalaa jira. Waan kana quba nuu qabaadhaa. Dubbifnee isinit deebina. Hayyee irreedduu warri koomentillee guutuun isa namni 1700 kun Ustaaz Raayyaa jedhaara. Ani hiriyoota isaanii warra isaanii dhiyaatan lakkoofsa qaba. Warra akka Ustaaz Ibsaa, Ustaaz Anasii fa'aa lakkoofsa qaba. Miseenjarallee kajara qaba. Wano Facebook private Ustaazan beeku peejii isaanii malee. So lakkoofsa isaanii barbaadee dubbisee boru filaa jum'aadha. Sabti isin beeksifna. Inshallah bi'idhnillahi al-kariimi sanbattan dhufurra gargaarsi hin taru akka hin tarretti abdii qabna. Yoo rabbi irraa taate inshallah. Yaa karuma isaaniirraan dubbisinee harkatta. Akkasuma immoo waan hubachuu qabdan amma warruma ajandaa barbaaduuti mana abaluu jee ajandaa hawaasni mootu warri mana baratee waan fere haa ta'u suuraa namaa ol galabbatu akka dhiifama gaafatan barbaadu ka karaa kiyyaan malee jedhu homaa rakkoo qabu. Namni ummata isaati karaa itti fakkaate naa qabsa rakkoo miti. Nuti gizee ummata keenyaa dhaabbannu ummata keenyaa waa goonu nama tokko mari'annu homaa rakkoon hin jiru. Kanu amanuu bakka ummanni amanutti waan ummanni amanu irratti goona waan ta'eef bakka nu kennaa jedheen sanitti kennaa kan amannellee karaa barbaaden akka dhuunfatti gargaaruu danda'a. Nama 2-3 gargaaruu danda'a 4-5 gargaaruu danda'a. Kaayyoon tokko karatu garagara malee kaayyoon tokko namoota aga gruppii nama muraasan hamma danda'e nama 2,000 5,000 kanaa ol 10,000 illeen 20,30 illeen ummata keenya bira dhaabbata jedhe duran dhaabbatina yoo rabbiin sodaatan ummata karakkoon hin jiru. Nullee yoo argitan sheerru goraa bira dhaabban. Nullee dirqama Oromummaa dirqama ilmummaa bayan kaayyoon kenna tokko kaayyoon tokko ummata sanii birmachuudha waan ta'eef namoota bakka biraa nu wayyeelee duran dhaabatina. Dimokiraasii dhalleedha ummatatti illee danqaa ta'uudha isin gala miti nama tokko duran dhaabatina sheer nu gora nullee bira dhaabbanna irratti argamna isin gala miti nummootu ergaa isin warri nu beeytanii fi nu jaalattanii fi gara keenya dhiibbaa godhaa jirtan bakka isin barbaaddan kana hunda isaanii barbaanne isiniifin hagasitti nu obsa. Arafaatu dubbadhaa carraan keessan. Abbaan Abdullaa dubbatee hin dubbanne barri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tokkoffaa waa lama mana bawalna Abu Zaari cufne as dhufne. Tokko wanni nu jenne akka isin jetta warri ammaan tana udu mallaqni nuun guuramin koree lama wallolte gaafa mallaqni guurame maal ta'a? Wala jetti gaafa. Sun achitti maal ta'uu qaba? Suni beekamaadha. Warri ammaan tana udu mallaqni guuramin irra wallole ana ta'uu qaba kejeelu suni. Filaanni jaraa maali ta'uu suni deebii qaba? Lammaffaadha.
manni itti guuramu bitaan bayi mirgaan bayi walgeettiin kooraan jedhani manni itti guuramuu qabu mana asliiti. Yoo dadhabnee atillee rabbiin fayyaa siyaa kennu wanni biraa dhufe pilaanni biin dhufe mana makkiitiin mana haadha faaxeeti. Ka biraan jiru sun achitti. Mubaarakillee bareeda. Kan mubaarakillee jira. Sadaffaadha. Akkaawuntii wanni banamuun Shee Abdusalaam Ibsa Raayyaa Abbaa Maccaa nama sheekolee gugurdaa kanneen Ustaaz Ababaa Darbaa. sheekolee gugurdaa kanneen maqaa isaaniitiin banama. Koreen kun ammoo koree wal qunnamsiiftuu warra kanii ta'a jechuudha. Koreen kun hin diigamu ammoo mallaqni isaan biratti hin galu. Shayinima afaan Arabaa natti barreessan afaan Arabaa isa dubbisee beeka. Asirra jirtanii salaamu alaikum waan isin jettan hin beeku rabbi ibsu. Koreen sun akkasii san akkasitti irra wal dhageenne achi as dhumne jechuudha mana dhufne san amaanaa isinitti haa ta'u.